Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya warreen Oro MP2 jalatti argamtan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jecha eegaa marree turtii yeroo dheeraa booda guyyaa arraan tanaa yeroo walitti deemnu gammachuu addaatu natti dhagahama. Egaa marree isinis kallattuma viidiyochi kun isinin qaqqabeen subscribe like share nuuf godhaa isinin jechuu barbaanna nu cinaa dhaabbadhaa isinin jenna. Egaa marree guyyaa har'aan tanaa viidiyoo addaa viidiyoo wanta baay'ee irraa hubattan qabannee dhiyaanneeti jira. Viidiyocha kanarraas wanta guddaa akka hubattan abdii guddaa qaba. Mata dureen viidiyoo keenyaa kan guyyaa har'aan tanaa wal shawwaduu jedha. Egaa marree akkuma beekamu jechuudha wal shawwaduu jechuun namni tokko jechuudha namni wal jaalatu tokko fakkeenyaaf inni tokko nama jaalatu kana irratti wantoota hin taane yeroo hojjetu akka waan beekumsa irra qabuutti gocha hin taane wal irratti raawwachuu wantuma bakka baay'eetti argamudha jechuudha. Haa ta'u malee fakkeenyaaf har'a guyyaa viidiyoo kana qabadhee isin dhufutti viidiyoo kanarraa wanta baay'ee akka hubattan abdii guddaan qaba. Kallattumaan gara viidiyoo keenya guyyaa har'aan tanaa kanatti yoon achi isin deebisu fakkeenyaaf jechuudha mata duree naggaadeedhaa fi maamiltoota naggaadee jedhu. Egaa marri akkasuma daldalaan kun jechuudha dirree rabbee kuduraa fi muduraa gurguraa jira jechuudha. Akkasuma maamiloonni isaa gara daldalaa kanaa dhufanii irraa bitachaa jiran jechuudha kuduraa fi muduraa. Haa ta'u malee garuutu daldaltichi yookaan abbaan jechuudha maamiltoota keessummeessaa jiru kun wantoota baay'ee takka badee jiru kuduraa fi muduraa badee jiru yookaan kan nyaataaf hin oolle kan tortoree jiru ittiin goyyoomsuudhaaf yookaan naggaadota isaa shawwaduudhaaf maamiltoota isaa kan muufachiisu gocha gadhee hojjechaa jira jechuudha. Haa ta'u malee garuutu gocha gadhee akkanaa hojjechuun kun deebi'ee nama san fayyada yookaan nama san miidha osoo hin taane ofuma keenya miidhaa jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kanarraa wanta baay'ee akka hubattan abdii guddaan qaba. Garuutu namtichi kun jechuudha amma agarraa jira. Fakkeenyaaf as keessaa fuudhee wantoota tortoran feestaala yookaan kiisii keessa godhuudhaan hidhee ittiin maamiltoota isaa goyyoomsaa jira. Garuutu maamiltoonni isaa kan irraa fayyadamaa jiraniif sababa amananiif jechuudha. Sababa kuduraa fi muduraan isaa bareedaa taateef garuutu inni kuduraa fi muduraa nyaataaf hin oolle kan badee jiru kan fooliin isaa namatti hin dhagahamneen maamiltoota isaa shawwadaa jira jechuudha. Egaa marree haala kanaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf haala itti shawwaduu jiru kana yeroo agarru kun olaal fakkeenyaaf ammaan tana jechuudha. Kuduraa muduraa inni ittiin gurbaa shawwadaa jiru kun kan tortore kan nyaataaf hin oolle kan fooliin isaa badaati jechuudha. Gosoota kanaan akka irraa fayyadamaa jirutti kan ilaalaa jirudha. Garuutu haa ta'u malee maamiltoonni isaa gocha kana irratti argan jechuudha. Gochi kun isuma qaanessa booddeetti. Fakkeenyaaf amma maamiltichi isaa kuduraa muduraan inni bite kun nyaataaf akka hin oolle irratti bareeti jira jechuudha. Garuutu inni hin hubanne gochi badhaan yookaan gochi inni nama shawwade of fayyaduudhaaf namarratti raawwate. Fakkeenyaaf qaama nageenyaa itti waameeti jira yeroo kanatti jechuudha. Gochi inni nama shawwade gochi inni hawaasa irratti raawwachaa ture gochi inni namoota maamiltoota isaa ittiin goyyoomsaa ture guyyaa har'aan tanaa yeroo gad ba'u qaanii guddaadhaa fi salphina guddaa namtichi kun yeroo mudatu viidiyoo kanarraa ni hubanna. Kanaaf nutis jireenya keenya keessatti namoota jaalalaan nutti dhiyaatan namoota hojii nutti dhiyaatan namoota kabajaaf nutti dhiyaatan goyyoomsuun beekumsa keenya osoo hin taane miidhaa hamaa keessa akka of galchaa jirru kan baramudha jechuudha. Gochi hamaan deebi'ee si fayyada osoo hin taane mataa keenya irratti miidhaa gurguddaa geessan. Kanaaf nutis hamma danda'ametti gocha kanarraa of haa baraarru isiniin jechuu barbaada. Egaa marree gochi gadheen matuma keenya irratti rakkoo gurguddaa geessa malee miidhaa malee bu'aa nuuf hin qabu. Kanaaf bifa kanaan salphachuudha kan agarruudha. Warreen viidiyoo kana dhageeffatan subscribe like share